የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin modeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 fayyaa jirti akkam isin nagahaa jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin ishoo qacirfaa biraddisti hundumtuu nagaadha. Egaa guyyaa kaleessaa sirba andualem gadhiis irratti namoonni baay'een gungummii adda addaa kaasanii isarraa yaada xiqqoo isiniif qooda jechaadha. Just obboleetti keenya qananii waaqayyo lubbuu ishee haamaaru boqonnaa bara bara akka isheedha kennu waaqayyoof kadhannaadhaan ishee yaadachuu qabna. Itti aansee garuu yaada isinii qabu uummata miidiyaa kanaafi akka waan qananii reefu har'a duutee diggaame suuraa ishee gadi baasanii boo'ichayii justice for qananii warra jedhaniif yaada gabaabduu tokko qaba. Tokkoffaa andualem ajjeesuusaa ragaa wanni qabdan tokko hin jiru jechaadha. Maaliif isin jedhamu mucayyoon kun fooqirraa darbiteedha. Lammaffaa immoo seerri qoratee ji'oota hedduu ji'a jaha guutuu hidhaa keessa tursiisee mucaa kana ji'a 3 ol dabalataan kennaafi daba 7 2 7 3 faa kennaafi hidhaa keessa tursiisee basta macarrashaa bilisa yakka kamirraayyuu jedhee mucaa kana seerri gadhiise. Gaafa seerri gadhiisu kana nuti immoo ati yakkamaadha. Ati yakkamaadha jennee gaafa murteessinu nu eenyutu abbaa firdii nu godhe? Nu eenyutu abbaa murtee nu godhe? Waaqayyoodha ka beeku dhugaa jala lamaaniyyuu. Hoo andualem waa tokko ishii godhee jiraatellee yoommoo ishiinis miiruma ofiitiin illee sababa nama biraatiif isaa ta'u kara kamiinoo ishii waan kana raawwatte dhugaa isii eenyu ka beeku Rabbii fi isa qofa. Rabbii fi ishii qofa jechaadha. Nuti waan beeynu hin qabnu. Kan murteessus kan dhiisus waaqayyo qofaadha malee as biyya lafaa kanarra teenne gaafa quba namatti qabnu keenya badii keenya qulqullummaa kam qabnu cubbuu nama sanirraa dhiquudha yoo namni sunu qabaateyyuu maaliif murtii ka kennu isa malee nuuni miti jechaadha. Nuti namoota addunyaati namoota ija foonitii waa hunda xinxaalluudha malee ija karaa waaqayyootiin xinxaaluu hin dandeenyu. Kanaafuu adaraa keessan haga danda'ame miira tokko nama sirbisaa garuu haga dhumaa dhaggeeffadhee haga dhumaa dhaggeeffadhisan keessa arrabsoon namaa kunis akka isa miidhe akkanumas immoo akka ishee yaaddoo isheetiinis miidhame gubbaa kanatti jiraata malee mucaan kun gaddi isaa gadda keenya jennee doo mucaa kana jajjabeessinee jiraanne isheen hin galtu meelaala kanuma jirutu achi dhaqa. Hunduma keenyatu achi dhaquu jira malee qananii asin deebitu. Kanaafuu adaraa keessaa mee haga dandeessan of to'adhaa miira keessan. Har'a jechoonni isin koomantii jalatti barreessitanii jechoonni suuraa justice for qananii ka jettan eenyurraa justice gaafattamee nuu hima. Waggaa justicein kan gaafatamu namni tokko yakkamaa ta'e qofaadha. Yoo ishaaraa kenne ishaaraa isaarratti yakka jedhanii murteen kennamuu baatedha malee bakka seerri qoratee seerri barkaksiisee daaraa si qabsiisee sibiila si qabsiisee si kakachiisa callisee dhuma ati afaan kee bichaadhaan akkana jettee si amanee godhu sababoota hedduu sitti fuudhee fakkeenyatu hedduu si kaasee nama biraa fakkeessee gaafii adda addaa si gaafatee si qoree si kakachiiseeti. Sobanii murtii sobaa hin kennamu akkasitti qaama seera bira gaafa gahame garuu kanaafuu adaraa keessa innuyyuu sammuu hilliinan isaa gammachuu hin qabu keessi isaa miirri isaa cabeera nama jaallatu of biraa dhabeera umrii kanaan sila umrii abbaa ilmaa ta'ee fuudhee ilma guddifatanii gammadanii wajjin jiraachuu silaa qaban inni sa'aatii kana gadda keessa jiraataa jira. Waggaa tokko keessa jirti qananiin erga boqattee waaqayyo lubbuu ishee hamaaru garuu kana booddee osoo dhiifnee natti tola. Haa ekiraan ishiillee boqatu. Ekiraa ishiillee boqannaa dhowwaa jirtan. Boonillee gadi fidanii akkasumas abbaa manaa boonii fidanii mucoodheen gada Dubaayitti duute kana fidanii namoota hedduu gadi fidanii akka waan haaraatitti karaa kiraa gochaa jirtan. Kanaafuu adaraa keessan yaannee haa hojjennu jechuu barbaaditti gabaabumatti yaannee haa hojjennu gaafa isiniin jedhu bitaa mirga asiifachisoo hin jenne wantoota hunda yaannee hojjechuu qabna. Bakka yaannee dubbachuu qabna. Jechiin afaan koo keessa ba'u kuni qoreen namatti darbadhu kuni nama sanii miidhaa jennee yaada dubbachuu qabna. Gaafan kana isiniin jedhu buleetti keenya boontuun yaadattu ta'a. Boonii waqtolaa yeroo lubbuu ishee darbu gizee ishiin jirtu dhakaa meeqatti darbachaa turre jecha meeqan tuqaa turre arraboota meeqan ishii cabsaa turre garuu gaafa ishiin duute hunda keenyatu akka nama ishii jaallatu akka nama ishiidhaaf nahu
Profaayilii suuraa ishii godhannee gadda keenya ibsachaa turre jechaadha. Fakkee suuraa fakkaattee jiraachuurra fagaattee jiraachuu wayya. Hattee jiraachuurra dafqitee buluusi wayya. Kanaaf dhugaadhaaf du'a. Wanni beeynu hin jiru. Dhugaan jara lamaan jidduu jiru waaqa qofa beeka malee nuyi hin ilaallatu jechuu barbaade si tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo hamilee maatii saniifillee yaaduu qabna. Intala isaanii dhabanii waggaa meeqatti xaaranii barsiisanii injineeringiidhaan eebbifamtee moodeelinnata dorgomtii akka addunyaatti nama beekamtee maatii kana jijjiiruu dandeettu of jijjiiruu nama dandeettu nama kaayyoo fuula duraatti bakka guddaatti eegan kichuutti jalaa qaxafamtee maatii saniifillee gadda itti daballa jechaadha gaafa suura ishii fuudhee miidiyaa kanarraan deddeemnu. Kanaafuu addaraa keessan odoo dhaabdanii natti tola. Taasise immoo YouTube isaa jala dhaqaatii jajjabeessa baqa. Jajjabinni bar mallaqa namaa kennuu miti qaaman bira dhaqxee ijoo jechuu miti. YouTube isaatu viidiyoo isaa ilaaltanii fi jabaadhu waaqni isaa jabeessu jechuun waan tokkodha. Namoonni keenya garuu dhakkaa itti darbine sallee har'a. Haa inni of ajjeesudha moo haa du'u maa du'uu dideedha moo maa hidhamuu dideedha moo maaltu akkanas hin godha. Inni hidhameef qananiin hin galtu. Inni du'eef qananiin hin galtu. Isin waa'ee jireenya keessanii jiraadhame abbaan firdii waaqayyo qofaadha. Inni haa murteessu aangoo isaa irratti hojii isaa irratti keessa gallee gaafa nu borcinu ani hin beeku ilaalchi akkamittiin akka ilaalamu jechuu barbaadetti. Yaanni biraa immoo osoo wal gorfanne ani gaafa booniin duutu dhugaa lammataan koomantii bada namaan barreessu jedhee ofirratti wanni jedhe maali sababoota koomantii sanii of ajjeefte natti fakkaata. Garuu erga namni sun darbe yookiin namni sun of ajjeese as dhufnee viidiyoo adda addaa hojjechuu gadda keenya ibsachuu wayyoo anaa nyaatu jechuun galantaatu laala. Gaafa namni lubbuun jiru sana nama saniif of kusadha. Jecha isa cabsu hin jedhinaani. Jecha miira isaa tuqu hin jedhinaani. Haamilee isaatiif yaada. Maaliif jechoota hin taane wal darbine erga namni sun waa tokko ta'e gadi baanee boo'uun gadi baanee gadduun hiikan qabu jechuufi. Maaliif yeroo baay'ee argaatu madarrakaa nama hedduu arrabsaa turre dhakaate darbaa turre gaafa namni sun miira keessa galee jecha badaa nuun jedhe gaafa namni sun miira badaa keessa galee waan hin taane nuun jedhe gaafa namni sun miira badaa keessa galee nutti bakka waan isarraan eeggamne nutti deebise nama san nu haa hidhamu nu haa qabamu akkas haa ta'u nu haa ajjeefamu warra jetta naamusa godhaa. Maaliif gaafa san naamusa nama mirga namaa eegdanii ta'u mirga keessan gaafattu jechaadha. Kanuma kanaan ala callifnee walitti duullee hiikan duula maali? Mee qananii nu agarra qaamni seera guyyoota dabalataa kenne guyyoota dabalataa 7 kenne 7 kenne 7 kenne guyyoota hedduu kenne basta macarrashaa bilisa jedhee gadhiisee mi? Baay'ee bisin abbaa seera ta'uu eddamu dhaqaa kaa'u kimmoo waajjira inni itti murtii kiti kenne sana murtee bilisa ta'uu isaa raggaasisan dhaqaati sirrii miti ati nutu murteessa jedha koo waan barii isaatirra taa'ati si murteessaa ka argasu. Kana malee maaltu sin hafere? Uummanni keenya bari kan yaadaan jiru zeeroo taatanii bari. Haajabdu dhugaa waaqayyo sinaa qajeeshu. Maaliif nutu abbaa firdiitiin jedhina abbaan firdii waaqa qofa. Waan akkamiyyuu jireenya kee jiraadhume waa'ee jiruu keetiitiif cinqamime waa'ee namaa dhiisi. Jireenya namaa keessa harka baafadhaa. Dubbiin kun harka jedhi bar yeroo tokko achii kee hunduu harka itti naqata waa'ee jireenya nama sanaa. Garuu sirrii miti ilaalchi kun. Jireenya kennoo jiraanne hoo. Kenna akkamitti amarra'aa jirra. Ani haati manaa koof abbaan manaa koo akka malee hin deemne jennee jireenya keenya mari'atu wayyuu jireenya nama dhuunfatirra jiraachuudha. Jireenya namoota biroo jiraachuudha. Dhugaa dogoggoroota akka kanaa akka sirreeffattaa siniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana share godhaa, laayikii godhaa, subscribe godhaa. Yaada qeeqa yoo qabaattan yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Galatooma.